Hawaasa Oromoo kutaa Ontario magaalaa Ottawa fi naannoo isii jiraatan maraaf hawaasni Oromoo magaalaa Ottawa jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun muddee 4 waaree booda sa'aatii 3 PM irraa eegalaniin sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaan qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Ottawa fi naannoo isii jiraatu martuun qophii kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateera. Keessummoonni kabajamoo miseensa boordii OMN Dr. Ahmad Galchuu, Obbo Fallaqee Boggaalem, Daayireektar olaanaa OMN Muhammad Abdoosh, Gulaalaa Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi keessummoonni biroon sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Ottawa Masonic Center 2140 Walkley Road, Ottawa, Ontario. Kota wajjin taanee haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon hamari'an. OMN utubuun sababa sagalee haa ta'an. OMN ijaa fi gurra uummataa. Koree qindeessituu sagantichaa Ottawa, Ontario, Canada. Ashamaakam jirtu kabajamtoota daawwattoota OMN oduu ijoo isinitti himaam. Godina Shawaa Bahaatti geggeessitoonni dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaa fi waaqeffattoonni galma boosat 12 ta'an humnoota bilisiginnaa tiksaniin qabamanii hidhaman. Waaqeffattoonni kunniin kaleessa 30 bara 2021 galma waaqeffannaa boosat keessaa qabamanii hidhamu dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa ibseeti jira. Yeroo garagaraatti galmoota amantii waaqeffannaa seenuun sakatta'uu fi waaqeffattootas hidhuun gocha irra deddeebiin geggeessitootaa fi hordoftoota amantichaa mudataa jiru ta'uu kan ibse dhaabbatichi sakattaa gama boosatitti taasifameen waaqeffattoota galma keessaa qabaman irraa bilbilee guuramuu ibseeti jira. Duulli hidhamtoota siyaasaa Oromoof sagalee ta'uu kaleessarraa eegaluun miidiyaalee hawaasaa Tiwiitaraa fi Feesbuuk irratti bifa haaraan geggeeffamaa jira. Duulli dhimma nageenya hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffate kun maqaa hooggantoota keenya baraaraa Save Our Leaders jedhamuun kan geggeeffamu wayita ta'uu namoonni hedduun irratti hirmaatanii jiru. Duulli kun keessumaa haalli nageenya hooggantootaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittiin yaaddoo keessa bu'u hordofee kan geggeeffamaa jirudha. Mootummaan Tigraay biyyoonni alaa garee Abiy Ahmadiif meeshaalee waraanaa dhiyeessuun wal waraansa biyyattii keessatti qooda fudhataa jiran gocha isaanirraa akka dhaabsifamaniif dhaabbata mootummoota gamtoomanitti iyyate. Xalayaa pirezidaantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Miikaa'el irraa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barraa'e kun Tarkii, United Arab Emirates fi Iraan murna Abiy Ahmadiin hoogganamuuf meeshaalee waraanaa dhiyeessanii jiru jedha. Kaaba Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 9.4 caalan haala hammaataa keessa jiru jedha sagantaan nyaataa fi qonnaa addunyaa. Kanneen keessaa miiliyoona 7.8 waraanaan marfamanii akka jiran kan ibsu sagantaan nyaataa addunyaa. Naannoo Amaaraatti immoo miiliyoona 3.7 kan ta'an deeggarsa midhaan nyaataa tantamaa barbaadu jedheeti jira. Badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiif kennamerraa mulqamuu qaba jechuun miseensi paarlaamaa British tokko gaafatan. Ministeera dantaa alaa duraanii fi miseensa paartii konservaatiivii Jireemii Hantii yeroon kun yeroo murteessaa Abiy Ahmad badhaasni Noobeelii nagaarraa mulqamuu qabu jedhan. Namni kun biyya ollaa Eertiraa faana nagaa buusuuf badhaasni kennamuufillee wal waraansa uummata gidduutti deemaa jiru hordofee innillee kunom amma adda waraanaa akka jiru dubbata. Haasawa isaatiinis diinota dhiigaa fi lafee keenyaan ni awwaalla jedhee yoo dhaadatu dhageenye jirra jedhaniiti jiru.
Magaalonni murteessoo fi daandiiwwan gurguddoon gara Finfinneetti imalan to'annaa waraana bilisummaa Oromoof humna ittisa Tigraay jala jiraachuu mirkanaa'ee jira. Armaan dura waraanni humnoota Tigraay naannoo Amaaraa keessatti magaalota gurguddoo wiirtuuwwan industirii fi daldalaa tahan to'achuun kan beekamu yoo ta'u daandiiwwan gurguddaa gara Finfinneetti imalanii fi lafti tarsiimoo loltummaa barbaachisoo ta'an dabalataas to'atamaa jiraachuu beekameetii jira. Daandiiwwan gurguddoo gara Finfinneetti imalan kunneenis kallattii baha, lixaa fi kaaba lixaatiin waraana bilisummaa Oromoof humna ittisa Tigraay jalatti to'atamaa jiraachuu maddeen keenya waraanaarraa mirkanaa'eetii jira. Gama biraatiin immoo waraanni biltsiginaa addoota waraanaa hedduu irratti injifannoo argadheera jedhee ololli adeemsaa jiru. Dhugaa lafarra jiru kan hin agarsiisnee fi tooftaa propaganda caasaa sirnichaa tasgabbeessuu fi uummata afaan faajessu akka tahee maddeen dhimmichatti dhiyoo jiran irraa beekuun danda'ameetii jira. Oduu biraatiin qorannoon saatalaayitii Yuunivarsiitii Oksford baasee akka jedhutti sanyiin arbaa da'oo arbaa baabbilee keessa jiru balaa badii jala jedhe. Rakkoo jabaa kan hordofsiise quubsuma seeraan alaa da'oo arbaa keessatti hawaasni taasisuudha jedha qorannoon kun. Tatamsa'inni vaayirasii koronaa gosa haaraa Omikron jedhamu hordofee biyyoonni garaagaraa balallii Afrikaa kibbaarraa gara biyya isaaniitti taasifamu irraa ittisaatii jiru. Afrikaan kibbaa biyya tatamsa'inni vaayirasii koronaa gosa haaraa Omikron jedhamu babal'inaan keessatti mul'ataa jiru ta'uu wal qabatee balalliin biyyattiirraa gara Maadriditti taasifamu dhaabbachuu qaba jechuun Ispeen beeksifteetii jirti. Daangeffamni kun biyyoota ollaa Afrikaa kibbaa ta'an 5 irraa balalliin gara Ispeenitti taasifamus kan ittisu ta'uu beekameetii jira. Ijoo xumuraatiin mootummaan Ugaandaa daangaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo qaxxaamuruun garee riphee lolaa Allied Democratic Force kan Koongoo fi Ugaandaa keessa socho'u haleelaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasaniitii jiru. Haleellaa bombii lama ta'uu walakkaa ji'a sadaasaa keessa magaalaa guddoo Ugaandaa Kampaalaa raasuun namoota 4 fixee 30 madeessiteef IS itti gaafatamaan fudhadha jedhus mootummaan Museveni finciltoota Allied Democratic Force tuuna haleele jechuun adamsuurratti argama. Naannoo kana irra yeroo dheeraaf gabaasa dalaguun kan beekamu gaazexeessaan Al Jazeera immoo garee riphee lolaa Afrikaa kana moo'uun waan hin yaadamnedha jedhe. Oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaata qophiileen OMN itti fufu horaa bulaa. Hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo fi naannawa ishee jiraattan maraaf hawaasni Oromoo Kaanaadaa magaalaa Torontoo koree qindeessituu deeggarsaa uummataa OMN wajjin ta'uun Muddee 2021 waaree booda sa'aa tokkorraa jalqabuun sagantaa deeggarsaa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin eegaa jiru. Deeggarsa miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo magaalaa Torontoof naannawa ishee jiraattan martuu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdoosh, Gulaalaa Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Dr. Ahmad Galchuu fi Obbo Fallaqee Boggaalaati. Teessoon Liituwaaniyaan House at 1573 Bloor Street West Toronto. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN tumsuun qabsoo uummata bal'aa tumsuudha. koree qindeessituu sagantichaa Toronto, Canada.